Amma sirra deebinee Eid Mubaarak siniin jennaa hordoftoota keenya ayyaanni nuti sababeeffachuun qophiin qopheeffannee akkuma tufeetti jira. Egaa mee dhumarratti fidaa jirra kan nuti qophiileen keenya baay'eedha itti fufu nuti garuu daawwattoota keenya wajjin addaan ba'uuf jenna jechuudha. Mee garuu sana dura mudannoos haa ta'u muuxannoos haa ta'u wanti nuti kaamu jiraachuu danda'a waa'ee ayyaana kanaayyuu. Anwaar irraan jalqaba waa'ee waraabessaa tokkos waan nutti himte qabda. Era tanya kasih setene me tadi wae warai sesana mo indile wan mata ati begitu lagi teh me bume cuma kan ini nanti jual rumah kita ya mati gak hawar namun gurguddan asanu lagi sama le bisa sabi badia mah masjid ini badia dulu bal singkabanu manu ma kasih jarami ibsas ke elektrik ini juru kan ada lamba ibsat lamba fanusi fa ibsat ga fanusi no masjid guddan sana mana ibsu anu mati ko nyochu daf male Acing ganama subi salata subi TV azanin sibe imamni salachi sadaf akas fuldura qabatani ramatani jura jalqaban itu masa gada jiranu gidduran gafa kasilalan warabisi fundo sanita masjid sene akas gafara ni jaga iki mana wala Jadi lain jendari ama gara jima mal kan wararisa majaja do beta majaja ni wam maka wararisa kan bira jenang gitu mana sani iya kan beta wararisa ni bera ama sagadu da fe innan gafa sanga ditakas dilla fatti ni da rena ol jereta en jama kum majami te rusan innan tamni amin majada Nah, saya nanti saya bakal. Anda aku beri dah gaji rasa apa je? Jemaah aku macam itu, nana. Jenan, cik gafa sih jadi mana sejudi budak je no. Umman nak kau sejudi sih ber. Gafa lah berani sih kita. Aduh jenis gafa je kan. Udah ada je lagi. Jangan tunggu gaji rumah. Aduh jenis. Jangan minat bida makan di mana. Ini dia hidup sana. Tuan lagi nyeraga. Wah kasih wamba itu tadi ya kita namun digawa kata sawan tak kasih dubina kasih kamu gama na situ do kasih tak kasih malah ya digawa kasih wamba itu dan kulil bukan mata benda bari fi bari ke sawara besi ini sudah koso betul sudah dah kampanye itu bukan ini mau anak kasih ini tadi wajah tidak ada balu dan data ini bari curah odupca ini mata mungkin dari kita mau sanggul digawa telepon pigi buat isi jam kaberata namni moga tadi gak jangan temen dan bahasa tu nama dia mudah noni duga anggaran narget kuala madinya kana bagara shanja dura shashamani sistari urakku makana so makesa sideme aye sistari mananya tawi kabdi duba saatimo mana seri mal tu krefama nan anu saati kuda tokkoti baadiyara namonni dhufani tu aye magala shashamani kana kesa si olani seri qabatani xiqqoo boqonnee gaafa zaaniin bookane faxarra maal jedhanii ayye si ciisanii deemanii azanii masgina cuma jira azanii gaafa boonu gaafa inni dhageenya jedhanii ciisan achi gurbaan tokko immoo kana salkiinsaa waamichiisa azanii kan ta'e jira jennaan isaan akka kana kutaataan keessa rafanii jiru mucaan ki gaafa salkiitti bilbilu Allahu akbar jedhe gaafa azanii achi ba'u utaalanii waslee siree isaanii kaanii bana mata dadanii dhufanii bishaan isaanii fudhanii qambaa maal dhaabbanne maal ta'anii namoonni jinni takka dhuganii maal jedhanii gaafa akkas gaggargalanii laala aduudha guyyaa maala magaalaa ni maal jedhan lakki silkii namaatu yeestoo Mala kurang udah betul, berbicara kita ni kalau baru situ langsung masani, cuma masani situ tinggal apa tamu itu, nanti kasih muda tu. Sagari itu ada tiba kata, kusoko, sagari itu soko dah. Ya, zani matu be normali, selki itu iya, malah. Azan apa buat itu? Murban, wami kisah zani teh, isana zani gaya rugu, berkali cuma tadi bukan ada kisah. Saat mau gesen. Gamu marriba sani, zani dah gani, dan makan adus ngali silan, zani mana normali dah jalan ni, jalan rufani, bishan zani tu gani mal jalan, sistem yang nyata video. Aja, iya.
udah kada kamu mau koti benar. Ibsitu nak kami mudah nak kabda mal wana yana kana wanu tim tu kabda. Ayana hana mutenu ni ada tu. Wadi das berarti fakat. Nanti gafa foto fa kan gala mana foto aci magala sankhisa mana foto to kajira. Aci ka so aci dabbanne namni hettu daga badiya magala dufa. ورفع قبلني سنران أكن استوديو أنا كنا خيسة نجرا دوبا كنا ما سكلاجات يجرا مخفى كنا رباني خانا بيك جولي ثاني مخفى ربانا لك أسيمي تشينو يجن كرش مشام فادا بيك فوتو عندك سنران تربان إني عشان إني فلنا فين ديكاما إيكا ولا لا بد ديك مين إرجامي فين ديكامي وتوتي فين بي فوتو فين بي ini kan university gal tuh bakka kana beka foto ko tunar dursi hada kaisa me achi wara fa qabanne usmani khane ne enu achi ta o belesi khine kan ragudda dufe achi nutuman galcha go taranga sa khana galtani umman tisani simbat ba tu jirti jet galcha gumala gel lugani garafamna bekh yeroo dhaan batee maal gootanii akka ammaa moobaayiliin hin jiru footoo waliin kaaftu teeknooloojiin barbaadame yeroo dhaan argitee yeroo dhaan kan jijjiiramu amma anuma kee teessee bilbila keetiin suuraa sabana footoo bana suuraatti si kaasan caalaa ka'uu dandeessa. Nuti ministirii kutaa saddeetiif kaane footoo. Kaanee biroo gaafa si dargee jira. Gaafa sana garee. Ijoollummaa kee hin beektu jechuudha. Suuraan ani hin beeku. Beekuun hin beeka. Haa ta'u gaa daawwattoota keenyi ammas irra deebinee hordoftoota amantaa Islaamaatiin Eid Mubaarak isiniin jenna. Ayyaanni kun kan gammachuu isiniif haa ta'u, kan jaalalaa, kan milkii isiniif haa ta'u. Egaa kan barri nagaa ta'u, kan biyyi nagaa ta'u, nuufaa ta'u. Ayyaana kana booda Rabbi hundumaafuu nagaa haa buusu. Isa kutatee fayyaa haa kennu. Isa hidhame haa hiiku. Kuni egaa fedhii keenya. Kuni hawwii keenya. Egaa Rabbi immoo hawwii keenyatti guutannee jenna. Dhumarratti tarii maatiidhaan ta'uu danda'a. Hawaasa bal'aa kanaanis ta'uu danda'a. Bakattiin siin ga'e jettanii xumurree gaariin itti fakkaata. Ani waan asirraa eegamu. Egaa hawaasuma musliimaa hundaan bakka jiranutti ayyaanni ayyaana milkii kan gammachuuf kan badhaadhinaa isaaniif haa ta'u hin jedha. Ibsituudhaan immoo galatoom hin jedha. Akka kanatti nu keessummeessite. Nyaachistee yookiis ayyaana mana ishiitti akka kanatti akka dabarsinu nu taasisteetti. Egaa hundi keessa nu galatoomaa akka kanatti waan waliin bashannanneef. Egaa ayyaanni kun kan bararaa kun ayyaana bareedaadha. Isinis dhuftanii egaa saafoonni hiyyaasitti na waliin kabajuu keessanitti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ayyaana hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu baga ittiin isin gahee Eid Mubaarak isiniin jaa maatii hiyyaafis namoota hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu baga ittiin isin gahee Eid Mubaarak jaa. Anis waan nuti jettan dabala. Hordoftoota amantaa Islaamaa hunduma keessaniinu Eid Mubaarak isiniin jenna. Ayyaanni kuni ayyaana nagaa isiniif haa ta'u, kan ollaa waliin, kan fira waliin itti wal argitanii milkooftan. Kan immoo wanti nuti garaa keenyatti hawwinu hundi keenyu kan garaadhaa qabnu nagaan itti nuuf haa ta'u isiniin jenna. Egaa qophiilee keenya xumuraa jirraa garuu qophiileen itti fufu nutu xumuree daawwattoota wajjin adda ba'uuf jedha. Anwaar Firrisaa ayyaana cimdeessaa ibsituu Bushiraa si waliin turre qophiilee garaa garaa sin affeera. Hawwii Gurmuuf Tilawuu Magarsaa ogeessota kaameraa keenyaati. Naannessaa Lamuu konkolaachisaa keenya ture. Mana ibsituu Bushiraatti immoo akkanatti deeyyee sin keessummeessine dhangaa kana fakkaatu isheenis nuuf qopheessitee ayyaana kana akka wajjin dabarsinuuf mana isheetti nu affeerte akkatti waliin turre. Ayyaanni kun siinis addatti kan gammachuu siif haa ta'u siin jedha. Nagaa nu ta'a qophiileen OBS isinii qopheesse ayyaana kana sababeeffachuudhaan itti fufuu sirbis jira, nashiinnis jira, horaa bulaa isiniin jenna. Warri immoo televezyiinii OBS ispoonsera gootanii tajaajila keessanii fi oomisha keessan beeksifattan ammas maamilummaan keessan itti fufuu wal biraa hin hafnu isiniin jenna. Horaa bulaa ulfaadhaa deebanaa isiniin jenna. Galatooma qaba. Maamiloonni koos ayyaana gaarii isin haa ta'u.